Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgalaarraa qabannee dhiyaanneerraa ani Baqqalaa Toomaati. Gosoonni barnoota haaraa barattoota yuunivarsiitii galaniif akka kennaman yaadaman hagam rakkoo ture furu. Gaaffii ekonomiis haa ta'uu, kan siyaasaas haa ta'uu, kan hawaasaas haa ta'uu, rakkoowwan kana tooniitiin barnoota duwwaadhaan hiikuun ammana miti. Daa'imman garaa haadhaa keessa jiran seera ammayyaaf aadaa keessatti mirga akkamii qabu? Dubartiin garaachaa dursitee kophaa isii karaa hin baatu, bishaan qaxxaamurtu. OMN sagantaa raadiyoo Afaan Oromoo FM eegaluuf akka jiruu fi gabaasa ispoortii akkasumas oduu addunyaa soneessineerra. Haga xumuraatti nu waliin tura. Turtii barnoota yuunivarsiitii inni xiqqaa waggaa 4 akka ta'uu fi waggaa jalqabaa barattoonni gosoota barnootaa waloo yookiin common course akka baratan murtaa'uun ni yaadatama. Akka ministeerri barnootaa jedhutti kana gochuun qulqullina barnootaa fooyyessuutti dabalataan dandeettii waa qaaccessanii yaaduu barattootaa akka dabalu akkasumas barattoonni amala gaarii akka horatan taasisa. Kanaafis jecha gosti barnootaa akka critical thinking fi ethics yookiin amala gaarii ni kennamu. Kuni hagam rakkoo jiru furaa jennee yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa falaasamaa akka ta'an Piroofeesar Baqqalaa Guutamaa gaafanneerra. Duchumatti gaafa ilaaltu sagantaa nama qophaa'e kun waggaa jalqabaatiif tokkoffaa baay'eedha. Gara 1920 ta'anitti fakkaata kireeditiidhaan gaafa ilaalamu kun ijoolleetti itti baay'ata. Lammaffaa irratti immoo wanti jalqaba irratti ijoolleef hin barbaachifne keessatti dabalameedha itti fakkaata. Amma fakkeenyaaf entrepreneurship kan jedhan kun ijoollee amma yuunivarsiitii galtuuf waan barbaachisu natti fakkaatu. Gara boodaa irratti fiildii isaanii faana wal qabatee otoo kennamee gaarii natti fakkaata. Koorsiin akka antiroopoolojii kunillee ijoolleetti ulfaachuun oolu natti fakkaata. Waanuma aadaa fi saboota garaagaraa ilaaluu irratti otoo fookasii godhanii gaarii ta'uun ol jedhee yaada. Garuu rakkoon guddaan dadhabbiin wanni kanaa inni guddaan kan natti fakkaatu ijoolleen saayinsiitti galtu akkuma jirutti waggaa tokko guutuu herreega irraa kan hafe maatimaatiksii irraa kan hafe koorsiin saayinsii tokkollee keessa hin jiru. Waggaa tokko guutuu saayinsii irraa dankuttee tursiiftee booddee immoo saayinsii biratti galaa jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Kun hanqina tokko natti fakkaata. Loojikiidhaa fi waan tokko sirriitti yaadu yookiin critical thinking isa jennu kanaan wal qabatee rakkoo akkamiitu mul'ata ijoollee irratti keessumaa ijoollee yuunivarsiitii galan irratti dhuguma waan kana dura argitanii isin koorsii kana kennuun rakkoo sana adrees godha jettanii yaaddu? Barnoonni isaan godatti barachaa turan maal fakkaataan jedhu murteessaadha. Critical thinking kanas yeroo amma tokkoon guddifteetti gargaaramuu hin dandeessu. Loojikii kanaan jalqabdeeti. Loojikiin jechaan egaa amma akkamitti namni tokko yeroo waa tokko dubbatu yookaan madaaluu yookaan immoo arginu godhu akkamitti wanni irratti hundaa'e evidence irratti hundaa'ee wanni tokko ragaa kan jedhu gatii ta'eef loojikii faana godhanii critical thinking kana booddee fidan. Amma tokko inuma gargaara garuu innis piroosesii gaafataa. Ijoolleen gosa barnootaa bartee gaafa deemtee jettee amma tokko shaakaltee diriilii gootee gaafa jettee inuma gargaara jedhee yaada. Garuu koorsii tokko duwwaadhaa waan akkasii ijoollee qabachiisuu yookaan immoo wanta godatti otoo baratiin bira darbe koorsii tokko duwwaadhaan dadhabbii sana bira darbuun hin danda'amu. Garuu as biqiini akka jalqabaatti gaarii ta'uu danda'ee yaada. Ijoolleen yeroo baay'ee yuunivarsiitii keessatti wal dhabdeeniin ka'aa. Kun maaliif sababni isaa barnootaan furuun hin danda'ama? Amma fakkeenyaaf barnoota akka barnoota etiksii waa'ee biyyaa waan akkanaa barsiisuudhaan waan furamuu danda'udha. Rakkoo hawaasa keessa jiru barnoota duwwaanii kun hin danda'amu. Ijoolleen kan wal dhabduu fi rakkoon biyya keessa jira, gaaffiin adda addaa jira. Akkatti immoo siyaasni wanta jiru kana hiikuuf barbaadu hiikuuf yaalu jira. Inni murteessaadha. Otoo wanta bu'uura ta'e rakkoo yookaan gaaffii ekonomiis haa ta'uu, kan siyaasaas haa ta'uu, kan hawaasaas haa ta'uu rakkoowwan kana tooniitiin barnoota duwwaadhaan waan amma jette kana wal diddaa ijoollee faana jiru waan akkasii hiikuun ammana miti. Barnoonni ta'uu kan qabu inni hin gargaara amma tokko garuu sana biratti immoo hawaasni kun
maalinni rakkoonsaa maalinni karaan hiikamuus danda'u karaa kamiinii kan jedhu irratti dubbachuun barbaachisaadha. Hawaasa sana kan geeddaramu qabu akka itti jiruu dinagdee, jiruu hawaasaa, jiruu siyaasaa hojiirra oolchinu haandilii goonutu murteessaadha barnoota faana jechaadha. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa falaasamaa akka ta'an Piroofeesar Baqqalaa Guutamaa ture kan dhageessan dhaggeeffattoota keenya dhimmi ministeerri barnootaa jijjiirama gama imaammata barnootaatiin labse miidiyaa hawaasummaa irratti dubbii ijoo guddaa ture kanuma wal qabsiisnee dubbiiwwan miidiyaa hawaasummaa irratti dubbatamaa jiran ilaalaa ammayyuun as jira. Maaliin eegal? Egaa torban darbee qormaata kutaa 12 wal qabatee ijoo dubbii kan ta'e dhimma ministeera barnootaati. Torban kanas ministeerri barnootaa ta'eera. Inni torban kanaa garuu maali? Waa'ee imaammata haaraa yookiin immoo roormaap jedhee mootummaan baasedha. Isarratti waan ministeerri barnootaa jedhan waan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa dubbatan wal darbaa. Ergasii booda garuu deebinee ministeera barnootaa irraa qondaala biraa gaafanne akka hubannetti wanti hin xumuramin akka jiru garuu gidduutti ifa ta'e jennaan akka shakkii uume akka dubbii kaase. Lammata immoo kana duras dhimmi imaammata barnootaa kun dhimma siyaasaa waliin waa wal qabatuudhaaf gaaffiin deddeebi'ee kaa tureera. Ammatti wanti jiru maali? Namoonni ejjennoo garaagaraa qabaatanis shakkii fi sodaa qabaatanis waan ministeerri barnootaa jedhani jira. Waanuma namoonni yaada isaanii odeeffannoo qabna jedhan immoo dubbatan immoo ammas miidiyaa hawaasummaa irratti namoonni ijoo dubbii godhataniiru. Dubbiin kun erga biiroon kominikeeshinii Oromiyaa waan pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jedhan dhimma kana irratti araaraman qabnu waa afaan Oromoo irratti xiyyeeffannaadhaan hojjenna jechuu isaanii wal qabate xiqqooshi miidiyaa hawaasummaa irratti waan laaffate fakkaata. Kanumaan gara har'aatti gaafa dabaru har'as dhimmi tokko miidiyaa hawaasummaa irratti keessumaa namoonni hedduu wal harkaa fuudhanii dubbataa oolan. OMN ta'e egaa OMN reediyoo eegaluudhaaf akka yaada qabanis deddeebiidhaan dubbataa turanii egaa akka waan miidiyaa biraa reediyoo biraa Finfinnee keessatti akka biteetti haasawama ture garuu nuti immoo qondaala miidiyaa irraa akka dubbisnee hubannetti miidiyaa akka bitan osoo hin taane miidiyaa tokko irratti sagantaa afaan Oromoodhaan akkasumas immoo afaan Amaaraadhaan akka eegalan garuu immoo gaaffiin isaan qofaatti raadiyoo OMN gaafatan hamma isaaniif deebi'utti kanaan akka hojii eegalan kan isaan nutti himan. Wanni haaraa kana namoonni garuu akka waan reediyoo dhuunfaa kan kanaan dura zaamii jedhamee beekamu akka biteetti haasaa turan. Egaa dhimmoonni ijoo kaasuu dandeenyu miidiyaa hawaasummaa irratti kanneen. Hayyee galatoome. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu dhaggeeffattoota keenya itti aansuun oduu addunyaa isin dhageessifna Hamzaa Huseentu qopheessa. Hayyee oduu biyya keessaatiin eegala manni maree bakka bu'oota uummataa bor walgahii ariifachiisaa taa'uuf jedha. Walgahii isaa kanaan dhimmoota filannoo fi paartilee siyaasaa ilaalchisuun wiixinee labsii qophaa'ee ture ni raggaasisa jedhameetu eegama kan gabaase FBC. Namoota sababa rakkoo kan taruu dhiigaatiin dhibee garmalee dhiiguu yookiin heemofiiliyaaf saaxilamaniif hospitaalli Phaawulos tajaajila wal'aansaa eegale. Dhaabbata heemofiiliyaa addunyaatiin deeggaramu giddugalli kun Itoophiyaa keessatti isa lammaffaadha. Dhibeen heemofiiliyaa dhalootaan yookiin haadharraa daa'imatti darbuudhaan nama qabuu danda'a. Addunyaa irratti dhibee kanaan nama 1000 keessaa tokkotu qabama. Gaazexeessaan Tanzaaniyaa namoonni to'annoo poolisii biyyattii jala jiran dararamaa jiru jechuun gabaasee ture hidhame. TV qindoomina quuqamtoota mirga namaatiin baname Wateteezii keessa ka hojjetu Joosef Gandiyee magaalaa Daar es Salaamitti qabame bakka itti gabaasa hojjetetti dabarfamuuf jedha. Ji'a tokko duras gaazexeessaa beekamaan biyyatti qabamuun Embassy UK fi US Tanzaaniyaa jirurraa komii kaasisee ture. Afayaayin paarlaamaan New Zealand miseensa daa'ima harkaa qaban wayita isaan dubbatan harkaa fuuchuun xuuxxoo hoosisan. Manneen hojii mootummaa daa'immaniif akka mijatu gochuun biyyattii keessatti baratamaa dhufeera. Ministeerri muummee biyyattiis fulbaana bara darbee mucaa isaanii qabatanii walgahii UN irratti hirmaataa turan. Raashiyaan madda anniisaa niwukilarii galaanarra bololii hojjette. Galaana Arkitik buufata Murmansk irraa hanga Baafagoo buufata Chukootikaatti kiiloomeetira 5,000 ka galaanarra naannoftu dooniin madda anniisaa baattu kun bakka fagoo ibsaa hin arganneef tajaajila kenniti jedhameera. Abidda bosonaa Amazon gubaa jiruuf addunyaan pirezidaantii biyyattii Jair Bolsonaro komatte. Firaansii fi Aayerlaand hariiroo daldalaa Biraaziil waliin hin feenu jedhan. Imaammata pirezidaantichaatu kana fide ka jedhan aangawoonni biyyoota Awurooppaa bosonni Amazon gubachuun qilleensa addunyaaf yaaddoodha jedhan. Bosonni Amazon waggoota 10 darbaniif gubachaa akka jirutu himama. Oduun har'aaf qabanne kanneen turan.
Dhimma isa taanutti ceeneerraa daa'imman garaa haadha keessa wayita jiran seera Itoophiyaa fi seera gadaan mirga akkamiitu kennamaaf? Dursa kan seeraa haa ilaallu. Ogeessi seeraa obbo Guddataa Qajeelaa daa'ima hin dhalanneef addatti mirgi tarreeffame hin jiru. Haa ta'u malee nageenyi isaa akka eegamu seerri ni tiksaa jedhu. Akka seera biyya keenyaatti keessumattuu iyyuu heera biyyaa irratti mirga daa'immanii jedhamee keewwata 36 jalatti kan tarraa'ee jiru mirga daa'imman dhalatanii lubbuun lafarra jiran kan fakkaatudha. Daa'imman dhalatiin jiran yookaan immoo fiitas warra ta'an kana yoo laalle garuu bifa kanaan seerri tarreessee hin jiru. Akka waliigalaatti tokko bifa dhorkaati yeroo isheen jedhu seera akkaatiin ulfa baasisuu dhorkaa gochuudhaan haala inni itti eegumsa godheeftu jira. Seerri keenya eegumsa godheeraaf kan jennu gama biraatiin Child Convention Itoophiyaa mallatteessitee jirti. Child Convention kun seensa isaa keessatti paaragiraafii 9ffaa irratti daa'imni dhalate yookaan immoo osoo hin dhalatiin akka eegumsi godhamuufii qabu warra mallatteessan keessatti akka inni kun gatii qabudha kan taa'ee jiru jechuudha. Kanaaf mirga eegamuu hamma dhalatanitti eegumsi godhamuufii qabu jechuudha warri hin dhalanne kun. Dhimma kana irratti gama aadaan keessumaa sirna gadaa keessatti wanti eerame yoo jiraate hayyuu aadaa fi qorataa sirna gadaa Gujii kataan obbo Iyyaasuu Baasaayyee gaafadheen ture. Gadaan dubartii ulfaaf addatti seera tumeera. Sunis ulfa garaa keessa jiruuf eegumsa taasisaa jedhu. Dubartiin ulfa qabdu tokko daa'imni garaa isii jiru sun isiin dubartii waan taateef waan nama jibbisiisaa tokko yookaan waan nama sodaachisaa tokko gaafa argitee jettee rifachuu dandeessi. Gaafa rifattee jettee garaachi sun irraa bahuu danda'a. Garaachi irraa bahu sunin abbaa gadaa ta'uu danda'a, bulchaa biyyaa ta'uu danda'a waan ta'eef dubartiin garaachaa dursitee kophaa isii karaa hin baatu, bishaan qaxxaamurtu, hulaa dukkanaa yookaan hulaa gongomaa bosona dheeraa keessa akka hin deemne godhan. Gama kaaniin dubartiin ulfa qabdu akka isiin harka nama dhiqachiif, akka isiin hojii guguddoo hojjettu hin barbaadamu. Kana dubartiin ulfaa kabajaa isiif lafaa kaanii teessisanii sirna gadaa keessatti. Namni dubartii ulfaa dubartii garaachaa irratti miidhaa wayii qaqqabsiise akkamitti adabama yookiin maal ta'a sirna gadaa keessatti? Namni dubartii nama wayaa isii qabe yookiin birqisiisee gudeeduu kan jedhamu kana dubartii ulfaa waliin namni qunnamtii akkasii godheetiin miidhaa yookaan yakka irra dhaqqabsiise loon torba adabama. Gaafa gaafatamee dhimmi kun isaan wal qabate ragaan barbaadamu jiru. Ragaan barbaadamu namittuma inni qabe san waan taateef loon torba jechuun nu biratti gatii guddaadha. Ammoo isaan wal qabatee gaafa ulfi garaa namitti isuun yakka kana wal qabatee garaa irraa bahee jedhee akka nama guddaa ijjeeseetitti nama dhalatee lafarra deemu nama guddaa ijjeeseetitti ajjechaa lubbuutiin loon dhibba adabama sirna keessatti. Xumura irratti gabaasa ispoortii simbiraan geenya taphoota pirimeer liigii Ingiliz torban sadaffaa hedduu eegaman keessaa tokko kan Liivarpuulii fi Arsenaal gidduutti taphatamu xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Mark Lawrenson tilmaama isaa kenneera. Firaafoolii dhugaasa. Taphni jalqabaa pirimeer liigii torban kanaa kana har'a Aston Villaa fi Everton gidduutti taasifamudha. Taphni kunis goolii walqixaa 1-1 xumurama jechuun Mark Lawron tilmaameera. Taphoota sanbata taasifaman keessaa Watford West Hamiin 2-1, Manchester United ammoo Crystal Palacein 2-2 injifatu kan jedhu tilmaamni Lawroodha. Akkasumas Chelsea Norwichin 2-1, Leicester ammoo Sheffield Unitedin 1-2 mo'atu jechuun tilmaameera. Taphoota hedduu eegaman keessaa tokko kan Liverpool fi Arsenal gidduutti Anfielditti taasifamudha. Taphoota lama hanga ammaatti taasisan irratti gartuun lamaan injifatoo ta'anis tapha kana garuu goolii 2-2 injifannoon kan Liverpool ta'a jechuun Lawron tilmaama isaa kenna. Dilbata Manchester Cityin Bournemouth waliin ni taphatu. Tapha kanas goolii 3-2 Man Cityin akka injifatu Lawron ni tilmaamu. Akkuma kana Tottenham Newcastle 2-2 Wolves ammoo Burnleytiin 2-1 ni injifatu kan jedhu tilmaama Lawrooti. Isinoo taphoota Premier League torban kanaaf tilmaamni keessan maal fakkaata? Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya galgala kanaasuma irratti goolabnu odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya daawwadhaa isiniin jenna. Yaada qabdan gama feesbuukii yoo barreessitan nu bira gahaa torban nagaa isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebana.
Thank you.